sena keesi bonsa abdi muratini jabaddu barsisa galanni kennumu sena keesi bonsa. Masaajii roosteraa kana ittiin hojjechuudhaaf jalqaba irratti appilikeeshinoota gartee Excel ittiin hojjechuuf nu gargaaran kanneen akka WPS Office kana pileestoorii keessaa jalqaba irratti bilbila keenya irratti install godhachuudha qabna. Sanitti aansee immoo karaa telegiraamaa deemuudhaan chaanaalii Sabaa'oo Pirees irraa roostera diree teenya ittiin hojjechuudhaaf nu barbaachisu bilbila keenya irratti gabbuufachuudha qabna. Roosterri kuni ijaama qabxii barattoota averejii sadarkaa qaacceessa qabxii barattoota akkasumas illee barattoota dabranii fi hin dabarre hunde ofuma isaatiin kan siiniif hojjetu ta'a jechuudha. Kanaafuu chaanaala keenya jala roostera kana kadaree teetiif si barbaachisu filattee bilbila kee irratti gadi buufachuu qabde. Ergas booda immoo roostera kana akkuma filattee bilbila kee irra gabbuufatteen appilikeeshina jalqaba jenne sana irratti maal godhuu qabda? Banuudha qabda. Erga bante booda appilikeeshina roosterri kuni foormulaawwan baay'ee waan of keessaa qabuuf jecha kutaalee gurguddoo 5 kanneen akka jeneraalii odeeffannoo mana barnootaatti guutamu, qabxii simisteera tokkoffaa iddoo itti guutamu, maqaan barataa iddoo itti guutamu, qabxii simisteera lammaffaa iddoo itti guutamuu fi akkasumas illee roostera silaa piriinti godhuuf nu barbaachisu. Akkasumas cuunfaa hunda foormulaa baay'ee waan of keessaa qabuuf jecha hanga inni tasgabbaa'utti sakandii 10 hanga 15 obsaan eeggachuudha qabnaa jechuudha ittiin hojjechuudhaaf. Erga inni banamuudhaaf qophaa'e booda immoo ittiin barreessuudhaaf edit kan jedhu kan gubbaarra jiru kana ni to'inaa jechuudha. Ergas booda akkuma reefu jenne roosterri kun kutaalee gurguddaa 5 waan qabuuf kutaalee itti barreessuu barbaanne filachuudhaaf tuqaa 3 harka mirgaa itti argamtu karaa gubbaatti ni to'inaa. Kutaalee roosteraa 5 akkanatti nuuf tarraa jechuudha. Sin keessaa kutaan jalqaba irratti argamu jeneraal kan jiru kana kutaa jeneraal jiru kana keessatti odeeffannoo guutuu mana barnootaa keenya kutaan irra guunnu bakka jeneraal jiru kana jechuudha. Akkuma gubbaarratti himasamutti odeeffannoo sanduuqa halluu keessa jiru haala mana barnootaa keetiin guutuu jira. Kana keessaa kan jalqabaa maqaa mana barnootaati. Maqaa mana barnootaatti barreessuudhaaf isa kanarratti eegatuu hin booda gad dhufnee mallattoo kiiboordii as gadi mul'atu tana to'inaa jechuudha. Ergas booda iddoo nuti itti barreessinu nuuf fida. Yeroo nuti akkana nuuf fide odeeffannoo kana guutumaa guututti yookaan ammoo akkuma asirratti mul'atutti maqaa mana barnootaa qofa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne guutuu jijjiirree maqaa gartee roostera keenya gubbatti haa nuu bahu jiru irratti barreeffachuu dandeenya jechuudha qubee gurguddaadhaan. Maqaan kunis kallattumaan dhageeti roostera keenya gara gubbaatti ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf roostera irratti yeroo ilaallu kun manni barnootaa ifaa bilisummaa jechaa akka ture reefu amma gara mana barnoota gadaatti akkaataa asirratti mul'atu kanaan jijjiirameeti jira jechuudha. Odeeffannoo jeneraal irratti odeeffannoon itti aanu odeeffannoo kutaa barattoota nuti hojjennu sanii kunis akkaatuma jalqaba roostera filannee buufanneen maqaa daree teenya daree silaa roostera dalagaa fi yeroo sun asirra barreessina itti aanee daree sun haadha mobbaa yookiin caa ta'uusaa bakka daree kana fuuldura to'ineeti asirra guunnaa jechuudha. Itti aanee jiru immoo maqaa barsiisaati. Maqaa barsiisaadhaatis maqaa keenya. Maqaa barsiisaa roostera dalaguu san asirratti guunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf tarree abdii kajuu hainee obsaa kajuu haala kanaan barreessina. Barri barnootaa kajuu immoo rakkoon qabu barri barnootaa barree 2016 waan ta'eef itti aanu maqaa dura bu'aa mana barnootaati. Maqaa dura bu'aa mana barnootaa kajuus haaluma asirra jiru kanaan hainee maqaa dura bu'aa mana barnootaa keenya itti barreessinu ta'a jechuudha. Odeeffannoo kana ganaa bakka biraa tokkolletti barreessuun nun barbaachisu. Asumarratti xumurree jechuudha. Fakkeenyaaf roostera kanarra dhaynee karaa gadii kana dhaynee ilaallu. Maqaan barsiisaa kareefu tarree jechaa ture amma gara obsaatti jijjiiramee jira. Akkasumatti maqaan dura bu'aa mana barnootaa kareefuun tana nadhii deemnee jechaa ture amma akkuma asirra mul'atutti gara tolasaatti
jijjiiramee jira jechuudha. Odeeffannoo roosteraa kana keessaa kutaan lammaffaa maqaa barataati. Maqaan barataa iddoo itti guutamu iddoo maqaa barataa jiru kan maqaa barataatiif qophaa'e kanarratti. Maqaan barattootaa kunis haaluma asirratti mul'atuun maqaa guutuu barataa kajuu jalatti maqaa guutuu barataa hanga kaahayyuun ni barreessina. Saala kajuu jalatti immoo saala barattootaa kutaa takka hanga 8 yoo ta'e dhiiraaf dhii dhalaaf immoo dhaa jennee barreessina. Yoo haala kanaan guutuu baanne qaaceessa qabxii barattootaa seeraan nuuf hin hojjetu jechuudha. Inumaa hin hojjetu qaaceessa qabxii barattootaa. Yoo niif kutaa 9 hanga 12 ta'e immoo dhiiraaf maa yookaas meel jechuu barbaanne meel jenneen guunnu maa qofa guunna. Dhalaaf immoo effi qubee faa qofa kan guunnu ta'a jechuudha. Katti aanee jiru umrii barataati. Umrii barataa haaluma gaafatameen haaluma umrii barataa sanii lakkoofsa guutanii jechuudha. Haaluma kanaan maqaa barattoota qabnu guutuu yooniif 50 ta'es 50, 60 ta'us 60, hatta 100 ta'u roostarri kun barattoota 190 hojjechuu waan danda'uuf maqaa barattoota keenyaa guutuu haaluma kanaan barreessinee kan xumurru tahaa jechuudha. Duuba jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Burqaa dagaa biinaa barsiiftota madda galanii maabadaa. Duuba jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Burqaa dagaa biinaa barsiiftota madda galanii maabadaa. Rooba jaamaa keessaas baadiyyaa magaalaa isaanii barnootaan ijoollee tajaajila. Haniif hin eelanne sammuu daa'immanii hiriiree beekumsaa keessa unquranii ayaadaalchiisanii. Haala kanaan barattoota qabnu hunda erga maqaa isaanii as jalatti barreessineen booda ganaa iddoo biraa tokkotti illee maqaa barataa barreessuun nun barbaachisu jechuudha. Kanumaatu bakka silaa maqaan barataa itti barbaadamu hundarra ba'a. Fakkeenyaaf simisteera tokkoffaa qabxii simisteera tokkoffaa iddoo jiru irratti haala kanaan simisteera lammaffaa iddoo jiru irratti illee haaluma kanaan kan ba'uudha. Cuunfaa roosteraa irratti illee maqaan sanumaa ba'a. Roostera silaa piriinti godhuuf nu barbaachisu san irratti illee maqaan barataa kan jalqaba barreessine saniitu bahaa jechuudha. Ganaa iddoo biraa tokkotti illee maqaa barataa barreessuun nun barbaachisu eegale iddoo sanii barreessineen booda jechuudha. Ammoo wanni guddaan nuti godhuu qabnu qoftiin maqaan barataa kun gartee keessaaf saala barattoota sirri guutuusaa qabxii simisteera tokkoffaa jala dhufnee qaaceessa qabxii simisteera tokkoffaa jalatti haala kanaan mirkaneeffannaa jechuudha. Kanneen galmaa'an jalatti baay'ina barattoota dhiiraatii fi dhalaadhaa. Maaliif qabxiin tun erga qabxii guunne booda kanneen galmaa'an kanneen qoraman kun erga qabxii guunne booda dhufuuf gartee isa san mirkaneeffannee san booda seef godhuu qabnaa jechuudha. Haala kanaan fooldara gartee nu jalaan banne irratti maal godhuu qabna jechuudha. Seef godhuudha qabnaa jechuudha. Seefi kanaas fooldara filannee haala kanaan fooldara nu jalaan banne kan booda deebinee achi jalaa bannu irratti seef godhachuudha qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti haala mul'atu kanaan kana booda seef goonaa jechuudha. Kutaan sadaffaa roostera kanaa iddoo qabxiin barataa itti guutamu kana yoo ta'u, kunis simisteera tokkoffaa fi simisteera lammaffaa jedhamuudhaan bakka lamatti kan qoodamu ta'a jechuudha. Qabxii barataa kana guutuudhaaf jalqaba irratti akkuma gartee akaakuu gosa barnootaa barsiisaa barsiisu irraa qabxii 100 irraa fudhanneen duuda maqaa barataatiin gosa barnootaa jala dhaynee akkuma asirratti mul'atu kanatti qabxii barsiisaan nu dabarsiisan tokko tokkoon kan guutaa deemnu ta'a jechuudha. Kanaas barattoota qabnu hunda tokkorraa kaasee barattoota qabnu yoo barataa 50 dalaynees haaluma asirratti mul'atu kanaan kan guutaa deemnu ta'a jechuudha. Barataa hin qoramne immoo kan mana barnootaa keessa kan barachaa hin bahin jechuudha. Barataa hin baratin qabxii hin guunnu. Maaliif? Qaaceessa qabxii barattootaa yeroo hojjetu barataa hin qoramne kajuu suni barataa barachaa hin bahin yookaas ka harcee kana waan ta'eef
barachaa hin beekin kana kan yookaas qormaata hin qoramin kana boodaa isaa banuma dhiifnaa jechuudha. Bakka silaa qabxiin isaa itti guutamtu sun banaa dhiifneeti irra dabarra. Yoo haala kanaan guutaa deemne qaacceessa qabxii barattoota sirritti kan nuuf hojjetu ta'a jechuudha. Gosa barnootaa qabnu hundaa'u haaluma kanaan kan guunnu ta'a. Erga gosa barnootaa hunda guunnee xumurree booda karaa gubbaa irratti seef godhuudha qabna. Qabxiin kun akkana jalaan banne jan kajiru cinaa kajiru kana harka tuinee seef godhuudha qabna. Erga seef goone booda akkuma nuti qabxii guunneen ida'ama qabxii barattoota avreejii fi sadarkaa kan ifumaan nuuf hojjetu ta'a jechuudha. Asitti waan akka guutuun nu barbaachisu. Itti dabalee qaacceessa qabxii barattootaa irratti hundi ifumaan hojjeta. Kanneen galmaan dhiira 4 fi dhalaa 4 kan keessaa kan qoraman dhiira 3 fi dhalaa 3. Kan hin qoramin ammoo dhiira takkaa fi dhalaan takkittiin kun kan qabxiin asirratti hin guutamin kana jechuudha. Barataan tokkoffaan kana barataan lammaffaan immoo kan maantana asirratti nu agarsiisaa jiru kana jechuudha. Barataan lammaffaan kunis qabxiin akkuma asirratti agarru banaadha. Kunis barataa hin qoramin ta'a jechuudha. Erga haala kanaan hojjennee xumurree booda simisteera tokkoffaa irratti qaacceessa qabxii barattootaa kana piriinti godhuudhaaf kanneen hin qoramin dhiira tokkaa fi dhalaa takka waliigala 2 kanas piriinti godhuudhaaf haala kanaan dhufnee kara jalaa gabbuunee piriinti kajuu kananii tuyna. Erga tuyne qaacceessa piriinti godhachuudhaaf piriinti selection kajuu filachuudha qabna. Yoo piriinti selection yoo jechuu baanne qaacceessa nuun baasu. Haaluma asirratti mul'atu kanaan piriinti selection kajuu erga filannee booda qaacceessa qabxii barattootaa keenya simisteera tokkoffaa irratti jechuudha. Piriinti goonee itti mallatteessuudhaan piroograama mana barnootaatiif dabarsinee kannuu dandeenyaa jechuudha. Itti aanu roostara simisteera lammaffaati. Haalli roostara simisteera lammaffaa guutumaan guututti roostara simisteera tokkoffaati wajjin kan wal fakkaatu ta'a jechuudha. Kunis qabxii simisteera lammaffaa kan barsiisaa irraa fudhanne barsiisaa gosa barnootaa san barsiisu irraa fudhanne erga maqaa lakkoofsa barataa fuula duratti yookaas maqaa barataa fuula duratti guunneen booda ida'ama avreejii fi sadarkaa ifumaan roostarri keenya kan nuuf hojjetu ta'a. San booda immoo qaacceessa simisteera lammaffaatis akkuma kan simisteera tokkoffaa sanitti piriinti godhannee kan nu dandeenya jechuudha. Kutaan afuraffaan roostara kanaa immoo cuunfaa qabxii barataati. Cuunfaan qabxii barataa kun immoo cuunfaa qabxii barataa jechuun ida'ama avreejii simisteera tokkoffaatii fi simisteera lammaffaa walitti ida'uudhaan argama. Asirratti waa takka hojjechuun isin hin barbaachisu. Kana roostarri ifumaan hojjeta. Haala asirratti mul'atu kanaan asirratti waa takka illee barreessuun nu hin barbaachisu. Kutaan shanaffaa fi inni dhumaa immoo roostara kajuu asilaa piriinti goonee tokko waajjiratti galee tokko immoo mana barnootaatti hafu kana jechuudha. Kana asirratti haaluma mul'atu kanaan asirratti illee waa takka barreessuun nu hin barbaachisu. Yaadillee roostarri keenya ifumaan nu hojjeta. Barataan yoo dhiiratee darbe dhalaa yoo taate immoo darbite kan hin darbine kufee jira. Asirratti haalli sii ta'uu didee waan tokko jijjiiruu yoo feete paaswordii gara mirgaatti as siquudhaan kan argattu ta'a jechuudha. Paaswordii kana itti naqxee waan siin taane san yookaas yaada ofii ta'e itti naquu feete san kan jijjiiruu dandeessu ta'a jechuudha. Roostara kana immoo erga akkana goonee booda piriinti godhachuu qabna. Piriinti godhuudhaafis immoo pireeviyuu kan juuka gubbaarra jiru kana ni tuyna. Kanaas haala asirratti mul'atu kanaan barataan kun torbaan qindaa'ee waan jiruuf roostara keenya barattoota hanga dalayne guutumaa guututti piriinti godhachuu dandeenya jechuudha. Erga piriinti godhannee booda itti mallatteessinee dura bu'aa mana barnootaatiif dabarsinee kan laannu ta'a. Haaluma kanaan walumaa galatti roostarri barattootaa kan hojjetamu ta'a jechuudha. Hordoftoota dhageeffattoota keenya daawwattoota keenya YouTube chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan ammoo
jeneraalii jala deebi'uudhaan kontaaktii as kajuu tuquudhaan yaada nuuf maachuu dandeessan isiniin jenna galatooma.